Harka fuuni lama ofirra tokko tafa. Kanuma koo fudhadhaa. Yaa'u namni ulee qabatee yeroo deemu morma isaa qabata mataa. Buqqeedha. Meegee fardaar. Ciraa. garuu turteettan bira. Yeroo sadaffaa bira si deebi'a. Odoo mitiyyuu ittesuma deebisaa. Yeroo hunda fiigaa. Dhaabni baay'ee salphaadha. Harka fuuni ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaa keenya guyyaarraa eegallee jira. Kan daawwachaa jirtan YouTube keenya hambaa miidiyaati sagantaa keenya galgaalaa eegallee jira. Akkuma kanaan dura namoota tokko karaarra deemnee gaaffii gaafannaa nu wajjiniin tura irraa baradhaatti bu'aaraa isiniin jennaa turtii gaarii qabaadha. YouTube keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Qopheessitee qindeessitee kan isiniif dhiyeessitu immoo Andree Hobot Bulchaati ogeessi kaameeraa keenya Oliyaa Taakalee nu faana jira. Yeroo gaarii qabaadha. Turtii gaarii. Hiyyamamtoota keef guddaa galatoomii daawwattoota keenya wajjin wal bar maqaan keenya. Maqaan koo Lalisee Tasfaayin jedhama. Lalisee. Maqaan koo Takkaan jedhama. Eebbisaa Bokiin jedhama. Eebbisaa Bokiin jedhama. Tolee Bokoo gaaffiin keenya jalqabaa akkas jedha. Burtukaanni sadii qabda. Sadii keessaa lama fudhatte. Meeqatu siif hafa? Tokko tafa. Tokko si hafa? Sadii keessaa lama ofirra tokko tafa. Akkamittiin garuu Lama ofirra tokko hin hafa ka hanquudha waan ta'eef. akkasuma yaallisti carraa tokkoon si ilaadha. Qoy sadii keessaa lama ofirra. Sadii keessaa. Burtukaanni sadii qabda. Sadii keessaa lama fudhattee meeqatu siif hafa? Nafa bakka sadii hundi walumaa gooti. Akkamittiin kan kee ta'e akkamittiin kan kee ta'e? Akkamitti qoy irra deebi'ee yaala? Lamaan fudhadhu tokkotu na hafa bakka tokko lafatti hafa jechaadha. Lama nagee jechaadha tokko lafatti hafa jechaadha. Lamatu tokko si hafaa jechuudha. Sadan saayyuu hankoo waan tureef lamaan isaa yeroo fudhadhu sadan saayyuu deebisee kanuma koo ta'a jechuudha. Kanuma koo fudhadhaa. Sadii keessa naqattee. Lama fudhatte. Saduma naaf. Saduma si hafa. Akkamittiin lama fudhatteessa. Anuma kiyya keessan kiyya fudhadhee kaa. Hin nyaanne hin balleessine gatiteef kanuma keeti. Kanuma kiyya saduma naaf. Tolee haa ta'u. Tolee gaaffiin keenya lammaffaa akkas jedha. Morma qabaa. Mataa garuu hin qabu. Morma qabaatee wanti mataa hin qabne maaloodha? Ulee. Ulee. Uleedha? Uleen mataa qabaa gaafuma jalqabuyyuu. Kanaafuu isa taa'etteetu. Morma qaba mataa hin qabumni. Yaa'u namni ulee qabatee yeroo deemu morma isaa qabata mataa. Akkas taa'ettee yaaddaa garuu carraa tokko siin kennaa yaali. Yakkiin beeku. Si adarbu? Tole. Ubboodha. Ubboon maalla? Inni bishaan itti hunduudhaan tokko. Ubboodhuma itti fakkaate. Bishaanitti buufama? Bishaan itti waraabbamu. Irra naa deebifne. Morma qabaa garuu immoo mataa hin qabu. Buqqeedha. Beektu? Yaali. Takkaatti dhuftee turte wal fakkaatu garuu kallattii maan sana ta'uu hin danda'u. Yaali carraa tokkoon si ilaala. Jeerikana. Kan morma qabaayi. Wanti morma qabaatee mataa immoo hin qabne maalla jettee yaaddame. Beeku. Si adarbu? Inni ubboo sadii jedhamu. Morma qaba mataan qabu. Morma qaba mataan qabu bakka wayni eessoo duree jechuudha. Kun immoo qabee. Qabee. Ta'uu danda'a mee kan biraas yaali? Kan biraa manne wayni immoo ubboo durii bishaanii wayni isa laaskii amma jechaadha. Qaba mataa qaba. Argateera jennuure sanumatti deema. Argateera. Gaaffiin keenya inni sadaffaa dhuma eegee fardaarraa maaltu jira? Dhuma eegee fardaarra faacha.
Faccaan immoo bakka facca dhumaatti inni jechaadha bakka. Facca jedhama. Facca jira. Gaaffiin koo garuu farda kan jedhurra dhuma isaarra maaltu jira kan jedhudha garuu. Fardaan jedhu dhumarra. Fardaan jedhu dhuma isaarra eegeerra moo farduma isaarra? Dhuma eegee fardaarra dhumarratti maal hin jedhan? Maaltu jira? Fardaarratti eegee jedhama. Dhuma fardaarratti eegeedha. Eegee isaarra moo faccaa wayini moo bakka. Walakkaa isaa garuu akka waan an sitti himeettidha. Gaaffiin amma si gaafadhee baay'ee ibseen sitti hime si galuu hin dandeenye garuu. Ni ulfaata. Ulfaachuu dandeenya. Dhuma eegee fardaarraa maaltu jira? Akkamittiin mee? Akkamittiin aan jiraachuu dandeenya? Farda ጊዜ ስፔልድ ta'u faa DAA. Ingiliffaan irra salphataaf kana beeka. Dhuma isaarra qubeen jiru aadha. Kanaaf aadaa jechuudha. Ati cimtuudha garuu. Eessa akka dhuftee sirriitti qorachuu qabna nuti. Cira. Cira. Ciraadhuma. Dhuma eegee fardaarra ciraa jira. Dhuma eegee fardaarra ciraa. Ciraan dhuma eegee fardaarra jira yaalime. Ciraadhuma lakkee homtuu hin jiru. Qoy. Erga galee sii galee erga xumuruuf kaanee sii ifee dubbicha. Inni afuraffaa magaalaa qabaa, mana hin qabu, bosona qabaa, muka hin qabu, galaana qabaa, bishaan hin qabu. Maalodha? Mana qabaa. Magaalaa qaba, mana hin qabu. Magaalaa qabaa, mana hin qabu. Bosona qabaa, muka hin qabu. Bosona qabaa, muka hin qabu. Lafa diriiraa bosona mana qabaa. Magaalaa qabaa, mana hin qabu. Mana qabaa, mana hin qabu. Magaaluu hin dandeenye kan ulfaata. Inni ulfaata. Yaalime wantumti magaalaan irra jiraatee manni irra hin jirre bishaan qaba, bosona qabaatee akkasumas immoo mukeetii hin qabne galaana qabaatee bishaan keessa hin jirre maalidha jettee yaaddame? Lafa gogaa jechaadha kan galaana hin qabne bakka lafa diriiraa sin jedheetuma bishaan qaba. Bishaan qabu akka ammoo galaana qabaatee kanuma bakka. Yaaddu carraa saduma. Gaaffii ulfaata. Kaartaa. Gaafficha wajjin baasnee naafate. Kuni salphaadha. Gaafficha na wajjin baasteettaa garuu turteettaa na bira. Har'a malee si Yaalushu. Yaali boo. Irra deebime. Magaalaa qabaa, mana hin qabu. Bosona qabaa, muka hin qabu. Galaana qabaa, bishaan hin qabu. Antarktikaadha. Naa darbu kana. Maaf hin yaaltu beeyyaa? Isti irra deebime. Yeroo sadaffaa bira sii deebi'a. Magaalaa qabaa, mana hin qabu. Bosona qabaa, muka hin qabu. Galaana qabaa, bishaan hin qabu. Maal lame? Hin beeku. Tole gaaffiin keenya inni shanaffaa yeroo hundumaa ni fiiga. Tasuma dhaabbatee hin beeku. Maalodha? Jireenya. Fiddimni jireenyi kun. Nuroo. Dhaabbattee hin beektu. Nuuroodhaan. Odoo miti iyyuu itti asuma deebisaa. Otoo miti teeyyisuusa. Haa ta'u. Yaaddidduudha. Yaaddiddu. Yeroo hundi fiigaa. Dhaabbatee hin beeku. Yeroo immoo qanii jechuudha saatii dhaabbiin qabu. Dhaabbiin qabu fiigaa. Shantama sii laannaa isti dhibba siif haa guutuu kan biraa dabaladhu mee. Isuma kana moo? Gaaffii makanaan kan wal qabate jechuudha deebii kana fakkaatu. Hin fiigaa dhaabbiin qabu. Hin fiigaa dhaabbiin qabu bakka malee bakka. Yeroon 24 geenyaan tokko jedhee jalqaba siif haa galu. Inni sun garuu dhugumaan qabu hin fiiga yeroo hundumaa. Bakka bara jechaadha. Bara wayin immoo gizee. Barri jijjiiramu. Kuni baay'ee salphaadha. Lagni dhaabbatu
Eeyyamamtuu tookeef guddaa galatoomii turtii qabaannetti baay'ee natti toleera ulfaadhu. Eeyyamaa ta'ukeef guddaa galatoomii ulfaadhu. Eeyyamaa ta'ukeef guddaa galatoomii maqaa daawwattoota keenyaan guddaa si galateeffadhaa ulfaadhu. Turtiin qabaanne kana fakkaata ture akkasin irraa barachaatti bu'aaraa turtan homaa shakkii tokko hin qabnu. YouTube keenya subscribe like share gochuun dagatina please sagantaa keenya daawwadhaa isiniin jenna. Gaaffiiwwan turaniif deebisanii laanna. Gaaffiin jalqabaa akkas jedha ture. Burtukaanii 3 qabda. Sadanumsaa keessaa 2 yoo fudhatte meeqatu si hafaa kan jedhudha. Egaa gaaffii kana keessatti burtukaaniin sadansaayyuu kanuma keeggatitee fi fudhattee isattiyyuu hin geessine utuu nyaattee ta'eetii 2 fudhatte jenna malee kanaafuu 3 qabda sadanuma sana sirka jira waan ta'eef eessayyuu hin geessine kanuma keeti. Inni lammaffaa immoo morma qaba garuu mataa hin qabu kan jedhudha. Wanti morma qabaatee mataa hin qabne qaruuraadha. Qaruuraan morma qaba yeroo waan kamiyyuu haa ta'u keessaa dhugamu morma isaa qabatamedha kan inni dhugamu garuu immoo mataa hin qabu jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa qaruuraadha. Dhuma eegee fardaarra maaltu jira kan jedhuu fi dhuma eegee fardaarra aatu jira. Farda jedhamee gaafa barreeffamu xumurri isaa aadhaan xumurama gatii ta'ee fi dhuma eegee fardaarra aat jira jechuudha. Gaaffiin keenya inni afuraffaa akkas jedha. Magaalaa qaba mana hin qabu, bosona qaba muka hin qabu, galaana qaba bishaan hin qabu. Kan kana hundumaa qabaatee wanta sana immoo hin qabne kaartaadha. Kaartaarra gaa magaalaan jira, manni garuu hin jiru, bosonni jira, mukeetiin hin jirani, akkasuma galaanonni jiru, bishaan hin jirani jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa kaartaa ta'a. Gaaffiin keenya inni xumuraa immoo yeroo hundumaa ni fiigaa tasayyuu dhaabbatee hin beeku. Wanti fiiguu guyyaa tokkoyyuu hin dhaabbanne maaloodha kan jedhudha. Wanti fiiguu hin dhaabbanne bishaan akkasuma galaanadha jechuudha. Yeroo hundumaa ni fiigu isaan tasayyuu dhaabbatanii hin beekani. Fiigicha isaanii sanaan namniyyuu isaan qaqqabuu hin danda'u. Kana ture turtii qabaannetti akkasinitti tolaa ture abdii guddaa qabna. YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatina. Qopheessitee qindeessitee kan isiniif dhiyeessitu Anri Hoowwat Bulchaatee ogeessi kaameraa keenya Oliyaartaa Kalee nu faana jira. Torban agaleefne wal agarruutti nagaan nuuf tura. Bye.